Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophii addaa bashannanaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Qophii har'aa keessatti gaa keessummaadhaas ni qabna. Akkasuma hojjettoota Forexiitii fi keessummaa teenya wajjin asitti qophii ajaa'ibaa tokko isinii qopheessinee jirra. Qophii kana keessatti taphoota garaagaraatii fi qophii bashannanaa hedduu qabannee dhufnee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nufaan turan afeerraa teenya tan kabajaati. Tola gaamee qophii teenya eegaluun duratti keessummootas akka qabnu gaa isinitti himnee jirra. Akkasuma asuu fi isaaqes nu waliin jiranii. Ayyee guddaa galatoomi birraa akkuma beekamu sagantaa bashannanaa yeroo adda addaatiif dhiyeessaa turre kan kanaan dura rammoonni kan har'aa baay'ee adda kan isa godhu keessummoota nama lama qabannee dhufneeti jirra. Keessummaan nuti qabannellee keessummaan dhufee biyya tokko keessa wajjiniin jiraannee waggaa 2.7 waan akka kanaa lakkoofseera. Miidiyaadhuma kanarratti beeka hadha qaamaan argeetiin jira baay'ee itti gammadeetiin jira waan ta'eef sagantaa addaa akka inni ta'u abdii guddaan qaba. Asuu baga nagaan dhufteetillee. Maali keessummaa kanuma beektu malee tabiraan dubbannee Surprise dha waan ta'eef. Siif moora daawwatu. Innaa akkasii har'a qophiin teenya qophii bashannanaa qophii ajaa'ibaa akka ta'u abdii qabna. Talagaa qophiin keenya bashannanaa eegalee jira. Ammallee hanga dhumatti nufaana tura isin jecha mee arraan tana gaa namni isiniif qabnu nama isin hedduu beektan miidiyaa irratti keessumaan keenya tokko nama isin hedduu beektanii mee isarraa jalqabnuti. Obbolees mee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee gaa uummanni si beekalleedha ati itti himi maqaan kee miidiyaa irratti namni si beekuu fi maqaa meeqa qabda ati walumaa galatti? Waliigalatti maqaa gara sadiitiin qaba. Sadeen keessaa garuu hawaasni itti na beekamu dammuuddeedha. Ammoo harmeentii itti na waamtu Khaliifaa. Khabraa tokkoon qaba amma kan itti beekamu. Hawaasa fi ana harkas ni bade. Zeer qabate. Tole. Garuu mudaamudii kana maaliif eenyu si moggaasee maalirraa? Maal jechuudha hiikan isaa? Hiikkaa isaas durallee hawaasa ifa godheetin ture. Garuu addatti ifa nu godha wattan kan. Waatti silaan bilbilaa sanitti beeku. Hawaasillee loo namni hedduu waan beekuu barbaadu fi itti hime hawaasa. Maqaan mudaamudii yoo hodhe maqaa jeneraal waliigalaa dhaamsa dabarsuu akkuma qaamni namaa gizee qottee gad yookaan jilbaa gad qottee irraa eegalee jilbaa gad bakka takka gizee miidhamu. Qaama kan kee akkatti sochootee bakka sana yookaan yeroodhaan ta'atti barbaaddu kan dhaamsa dabarsitu mudaamudii waan ta'eef shamaras dhiiras xiqqas guddas bakka bu'ee maqaan mudaamudii jechuun dhaamsa dabarsuu jechuudha. Naati akka mudaamudii hawaasa sooshaal miidiyaa irraa jiru kanatti dhaamsa dabarsuudhaaf hoggaa namni biraa dhukkubsatellee ati iitotte jechuudha. Galatoome. Keessummaan teenya biraa gaa as nu cinatti argamti. Mee ati hoo maqaa keetirraa eegalta. Baga nagaan dhuftee jalqabarratti. Baga nagaan eegdanii qophii isaanirra naaf yeroo keessaniif galatooma. Mee maqaa kee sagalee itti xiqqool kaa. Tureettiin naan jira. Tureettiin muhee. Tureettiin muhee sunti. Tola gaa akkasumas keessummaa jabduu ajaa'ibaatu warra nu wajjin jira. Hiree Khaliifaa as nu biratti argamti. Baga nagaan dhuftanii. Amma gaa kallattumaan gara tapha keenyatti dabarra. Taphni keenya gaafiidha. Gaafilee lakkoofsa asirratti isin qophaa'ee jira. Lakkoofsa kana ni kaasanii san booda carraadhaan lakkoofsi sun lakkoofsa meeqa gaafiin akka isin gahe natti himtanii ani immoo gaafii asirraan isin gaafadhe jechuudha. So eenyurraa eegalla? Ladies first. Dubartiirraa eegalla? Dubartii keessa illee keessummarraa jalqaba. Eenyu feenyutu saahiba akka ta'e himteera jiru? Abbaa feete gaafatti ishee. Nama dansi jee as keessa laaltee gaafatti. Lakkoofsa takka okkee eenyu gaafatti barbaadde? Mudaamudii. Lakkoofsa takka okkee. Mudaamudii. Okkee gaafii si gaafadha. Kennaa namni tokko hiriyaa isaatiif kennuu danda'u keessaa sadii maqaa dhahii jira. Tokko gaafa hiriyaadhaaf kennaa mire nama jaallatuuf kenna. Hiriyaadha bas. Yoo jaallate dhossatti waraqaa barreessee yookaan miseejii kana keessattiin akka jaallatutti ni hima. Kunis kennaa takka. Sanirraa kaaf immoo wantoota bitanii namaan gammachiisan. Sanis qopheessee ni kennaa. Wanni bitamu hundi ni bitama. Eega. Waan bitamu kana keessaa jechuun. Wanni waan bitamu keessaa waan akka ababaa diimaa achi keessatti immoo wantoota gaana jiraami wanta ishiif ta'u. Hiriyaa taala faallatti gaama kun. Hiriyaa yoo dhiira ta'e dubartiidha. Takka dubartii yoo taate dhiira fayyada. Oke, tokko lama.
لما خاصة فرا خرم كخنو Ega walama yam devi to kofa. جزء وان سالشين كيوم تاريخ الرجال زت يا أبونا بديت ما وقاوانا كجوس ويا فيه Oke, udah kan ada mau pera. Oke. Ayo gila tuh. So ama cara aja kena gare kana rakan. Aye. Ayo apa berat? At sila nagapjalata. يعني لا لا دريتين قافل Gavi lekop semek. أفر Oke, gavi lekop safur. بقى سر أنا خفلت بقى Tale gavi lekop safur kan yeddi. Halka yero rim tidde mal gota. أنا كان جزيرين هذه ده مانجود Coba. Do, wanta koma wango dulu magina. دازم تبلني هي ميواني متوقع أوكي mana kesan da dai man gari mina dufu amma garan gaggala bas hanwan Oke. Bilbilawan argit fayyadam. la in fa yada Kana fa. in fa yada Namni tokko yoo hirribni sadi de nama biraatti bilbilee. Nama bira riba kota. lama dugaru Yaa. haganin ninka waya Jee kana dalamta, ninka namni. sakadaka Oke, ayo ama cara nama berhadap kena gari kena. Cara nanti mi ya? sakam khasi Yo mau butuh. قافلك وسلام Lama. Ayo juga apa? أسوأ قافل Ayo. Gavi lekop selama ada gefado. Walle yaro mara afani rasim ban itu kok nuful itu be. Yaro mara. Yaro mara afani rasim ban. Gitu mana kayak gitu kop atadet. Walle namun bar kita yaro itu tamu kata nama dem tu fi afani jadi itu jiram. Nah walle tanaran ben walle itu be. Anu nan beeka. هيا Waan ما isin علينا jaallattu. Si gaafatame waan ta'eef yoo hin deebisne siif hin deebisaaf. إن بيتو تاي Dhugaan hin beeku. ولين جزيهم دافعني رديمتو حتى جزينين نما وجنا سوجرو ولا سنسي بس أقول لما تنا ما زلت تصير باول تمنا جينا من نتي أرجرا ولين سون ولا هذا ماروني أني خاصله مرخر مخيتي نفسي سمالي خرال ديرتي نانا ويتين دوفانني فتينة Wow. Sekarang itu Yeroo lagi. lama qara jaalalaa irratti naasir bitee. Oke. Ayo ama cara nggak Dabareen natti fakkaata. Lakkoofsa 5 mudaa muddinaa gaafadhu. Ayo lekop session. سند الدبيان يا لا تدول ترى مندولة جايبات Qaama keetirraa wanni ati hin qabne fi osoo silaa qabaadde jettee hawwitu keessaa sadii hin مالي qaama keetirraa. Itu ana ta'e. Qaama keetirraa waan ati hin qabne garuu silaa osoo waan kana qabaadde jettee hawwitu waa sadii nuti. جرى الاتفاقات كبر عندني قبل Gaaffiin kun silaa naaf ta'a. منو ايش ده No amma waan qabdu jechuun ni qabda garuu silaa kana naa ta'e waan jettu. akkana naa ta'e jeefa na wanti jooba nan godhas garu mun qabu meam gara fuulduratti na argadha jee nan fidas jee inni wanti joo fal Tokko ayyee dirree tokko سبورتي دراتي ayyee lama tokko. sadii ada silaa ta'eef garuu rifeensa na addaate osoo gurraachatti naa jijjiira pensa hanare du slide tero yasa jechuun Addaatee jira. farjaa tokkoon fa'a akkuma shayitaanni qabalee fakkaata Okay. asu Okay. يا قبنا ديفيد تاني Namoota TikTok irratti beektu keessaa nama osoo faamilii kee keessaa ta'e sitti tolu sadii maqaa dha'e. كويس سارشين قول أنا من سنين أبدي شوف جميلي في Abbaa Abdii. أبدي عيني تاني لين بقى
lakkoofsa 8 eenyu gaafatte? dureetti. Dhagayyoo suuraa koo istaayila yeroo mara fayyadamtu nutti agarsiisi. Anita. Susilaana dhaqamu qaba yaa miskiina rabbii. Akkami kaatame nu garsiisi dirqama yeroo mana istaayila yeroo mala fayyadamtu. Yoo isheen diddanaa sanitti agarsiisaa ishee Waayida wayyaa qabuudhaan mudii kan wanta dha. Sumphaan ilmaa qabuudhaan mudii sumphaan akkami. Yoo dabru ta'e haa dabru gabaqa. laa hin dabru garuu Haa akkamitti hin taane. Garsiisi istaayila kan kee gijjiimtu ni ilaallaa beekaa immoo feesbuukii gubbara suuraa ta'e gijjiimtu ilaalle. Feesbuuka kee warri qabnu bara ni beekna garuu uummatatti agarsiisa. kan hin jaamne bar bakkuma teessutti Bakkuma teessutti rakkoo. Akka itti haatu sallaadha. Akkamitti hin kaaga akkamitti hin kaaga. la tokkuma qofa Haa eegaa meeqa? Na tokkicha nu agarsiisa. Tokkicha mataa. Tokkicha akkamitti hin kaaga. fuula ija wedis akkam goota Amma fakkeenyaaf istaayila gaafa siin jedhu inni kaan akkasitti ka'uu danda'a, inni kaan akkasitti, inni kaan akka Sun kana. dhiiraga. Eenyu naa ta'u fakkeenyaan siin jedhan. amma ishee yeroo Dalaan aktii fuularra yeroo gootu baay'ee akkamitti gooti nama itaa isheen Ayyaa jamaa fudhattee jirtan. gaafa lakkoofsa Sagalee. Jaajii waan sagalee jirtu. jireenya garagalee Okay. Eenyu gaafatte garuu? gaafi jaan isaa koo Ayyaa. Gaafiin jaa. Arrabni gaafa ijoollee namni itti arrabse hanga ammatti yeroo yaadatte garaatti gubbuu keessaa mee tokko nutti himme. Maal jaanii si arrabsaa? Batalaa indaan tokko jira. Fakkeenya batalaa jedhama. What? Batalaa jedhama. Arraba? No. Nama? Nama maqaa isaa Okay. batalaa jedhama beekta amma du'eera. Dingaa iraas naan jedhe akka yoonaa sammuu keessaa kan hin Okay. Amma yoo si arge diingaraa si ta'uun sanuu dhugaadha jechuudha. Okay. Jarra. Ayyaa. Lakkoofsa 3. Eenyu gaafatte? Daamuddi. Ayyaa. dhaguma gura dhalattu hoota Okay. Gaaffii lakkoofsa 3. Meeshaa dubartoonni bitanii akka qaama uumamatti bakka buufatanii itti fayyadaman keessaa sadii nutti himi. laalsa haa hudduu haa daba Okay. Ayyaa. wiggi Wiigii akka lakkoofsa. haarmatti haatasa Ni jira sun. Harma kakaatan tigira. haaraa dhufee ammas Harma kakutu. Mee wallaahi jechuudha. akka misaala raashiyaa kanatti akka tolfee Okay. Talagaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Qophiin gaafii taphni ammaan tana xumuramee jira. Gara tapha itti aanutti dabarra. Ammallee hanga dhumatti nu faana turan nafirra ta'an kabajaatti. Talagaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo gara tapha biraa ceenee jirra. Taphni ammaan tana tapha mallattoodhaan wal agarsiisu namni tokko jecha isaaf kenname mallattoodhaan nama itti ibsu barbaachisu erga itti ibsee booda mallattoo san qofaan beeka jechuu namni. So eenyurraa jalqabnu reefu gamana irraa eegalle amma immoo gamana irraa eegallu. Anaaf isii walitti natti fakkaata. Sagalee obaaftu disqualify. Okay. Bareechina laale. Nama wal jaalatu. Nama akka malee wal jaalatu. kan gargaaru nan ta'a Indaat. Qaadimaa. Yaale. yoo Qaadimaa. Yaale malee jabra. Qalabatii gisee haayatu. Adin dubbate. Onnee. akkanarraa siin jaaladha Onni si jaaladha. Yaale malee.
Sakandiin dhumuu jira. Sadii dee sakandiin dhumee. Jaalalleedha. Allah Allah. Jaalallee jee haagisee duraa Anaaf jee. eetu walitti gadi jedhe. Namoota jaalatuun Garuu kopheen jaalallee jedhe. Intalisiisa kun. Kan isin dhabdee. Kallattumaan jaalallee ta'uu qaba ture sila. Yaani jaalallee. Jaalallee Anaaf jee ati akkana jechuun isa naaf ati yaani jaalallee. Jaalallee. Jaalallee walii hayya. Abaan dubbate. Sirriitti ibsa sirriitti. Itu gaafi hin gaafatin na kolfisiisuu jalqabe. Maali yoo baay'ee? Lafee nyaatudha. Kurupoo. Ankoodha. Jaldeessa moo? Maali? Waan haa qabu. Yaal. Irra deebi'a. Akkana jaa. Bishaan keessa. Waraabessa. Yes. Ani namuma lafee qabatee laaqtoonni jiru na fakkaatee bara. Agartee? Ayyaa argaan gartee. Cittoo. Bareedaa agartee. Nama ya nakan. Nama kuat. Kopi aja ini Tokkoof tokkoon jirra. Hanga ammaa qabxii takka. Tabaha shift. Mana madam? Hoji. Jel ka mana? Hoji mana? Manatti maal hojjettee dhufte? Biyyatti maal hojjettee dhufte? Daqiiqaan dhumu jira daf. Mana madame egaa hojii mana? Ati duraan maal hojjetaa turte? Dhumeera. Daqiiqaan dhumee by the way. Ati duraan aan maal hojjechaa ture? Gaafa. Madam. Mana miti madam qofa. Birrii siin jalaa jirti bara aannan hojjedhaa birrii Kare mana madame dalagaa mana madame. Madam ti daree qaba. kallattumaan sana jechuudha. Mani madam garuu madam Jechuun sanillee ta'u. Nama jalaa wal dhagaa Way khadalaydu madame. Way khadalaydu madame. Khadalaydu santu mana madame jamaa mire. madam ti yaamu qabda gaati amma. Amma gaafichi mana madam sun taane madam. Madam. Eshi. Akkatti ibsuudha. Akka fayyadaatti ibsa. Okay. Ani daa'iman hin qaba. Tirribe daa'imman qaba. Otoo ni fuudhin akkamitti daa'imman gabaadha. Daa'ima? Ani daa'ima? Apa jauh kita mulai karena daim.